inni sagaleetu nama foonii ta'ee jedha. Yaa abbo gara sina jalaan deemi gaafii niksi gaafa na deebis. Kanuma abbaa ta'e santu ilma ta'e Maryam irraa dhalate deebi'ee. Ilma Waaqayyooti Yesuus sagaleetu foon ta'e nama foonii ta'e Maariyaam irraa dhalate. Ani sagalee fi wala maali sin gaafanne ani kan si gaafadde ani. Isaan tokko Waaqayyo tokko manaan jette munaan jenneeti. Waaqayyo tokkicha. Okay. Karaa sadii nutti mul'ate jette mun jenne. Waaqayyo tokkicha karaa sadii ofiisaa mul'ise. Okay. Abbaa ta'ee nutti dhageeffadha. Abbaa ta'ee mul'ate ka jedhe siidha musii miti. Abbaadha inni. Abbaa ta'eeti mul'ate ka jedhe sii musii miti. Abbaadha inni ammayyuu irra deebi'aan jedhame. Okay. Isuma abbaa ta'e santuu ilma ta'e Maryam irraa dhalate. Ilmas ta'ee dhalate. Isuma abbaa ta'e santuu dhalate. Sagaleen jalqaba ture innis Waaqayyo bira ture sagalichi isumatu masaa Waaqayyo ture. A'uudhu billahi minash shaitaanir rajiim. Isuma abbaa ta'e santuu ilma ta'e dhalate. Abbaa ta'ee ilma ta'ee hafuura qulqulluu ta'e kana yoo fudhatte duwwaadhaaf kan sii galu. Isuma abbaa ta'e santuu ijacha kiyya sirriitti hubadhu. Isuma abbaa ta'e santuu ilma ta'e dhalate. Innummaan abbaa ta'e sun. Abbaadha inni. Abbaan Waaqayyoodha ilmi Waaqayyoodha hafuuri qulqulluun Waaqayyo sadanuu Waaqayyo tokko. Yaa namaan nana yaa ilma Adam yaa namaan nana akkana sin gaafanne yaa paaster anka siin jedhe isuma abbaa ta'e santu na ilma ta'e dhalate siin jedhe jecha kana yookaan miti jedhe. Otoo inni abbaa ta'e ilma ta'e dhalate karaa sadii of mul'ise maafan siin jedha. Maasitu jedhe bar karaa sadii of mul'ise ka jedhe siidha. Abbamatu ilma ta'e dhalate na abbaan ilma ta'eera. Atis abbamatu ilma ta'e dhalate. Jenne Waaqayyotu karaa sadii of mul'ise. Waaqayyo meeqa yaa abbo? Tokko. Okay, isumatu Waaqayyo tokkicha santu abbaa ta'e mi'a akka jettetti. Isuma abbaa ta'e santu ilma ta'e mi'a akka jechaa jirtutti. Waaqayyo ilma ta'e. Isuma abbaa ta'e santu ilma ta'e moo kan biraati? Waaqayyo abbaa ta'e isuma abbaa ta'e ilma ta'e akka naan hin jedhin Waaqayyo abbaa ta'e Waaqayyo ilma ta'e Waaqayyo hafuura qulqulluu ta'e. Waaqayyo karaa sadii nutti mul'atee jenne atamma akkas irraan jenne waa tokkichumatu karaa sadii nutti mul'atee jenne isuma abbaa ta'etu ilma ta'e jedhi. Ammayyuu achirraan deebine akkuma hin jedhettu badhu jedhi maafan jedha satiyyattu sanan jedhe fudhadhu malee. Yoo kana jenne maal godhaa karaa sadii nutti mul'atee tare tokkichatu karaa sadii nutti mul'atee jedhin ka garagara jedhe. Eega tokkichi karaa sadii sitti mul'ate isuma abbaa ta'e santu ilma ta'e jedhi dubbadhu kuno ummataaf hoo jirtaati. Daf. Lakki hin jenne akkas Waaqayyo karaa sadii ofiisaa mul'iseen siin jedhe. Karaa sadii isuma tokkichi santu karaa sadii of mul'isee deemi amma. Isuma abbaa ta'e santu ilma ta'e miti. Waaqayyo abbaa ta'e, Waaqayyo ilma ta'e, Waaqayyo hafuura qulqulluu ta'e. Okay, isuma abbaa ta'e santu ilma ta'e jechuu jirtaa mi'ati. Isuman jedhe fudhu Waaqayyo abbaa ta'e, Waaqayyo ilma ta'e, Waaqayyo hafuura qulqulluu ta'e. Isuma abbaa ta'e santu ilma ta'e mi'a akka jechaa jirtutti. Yoo akkasitti ta'e malee siin galu akka tiyyattu kanatti yoo ta'e malee siin galu. Akkamiin naaf gaala sana isuma abbaa ta'e santu ilma ta'e jedhi malee. Bakka naan galle jedhii darbe malee garuu fi yaaddutti hin fidiin wanti. Malee waan ati jechaa jirtu karaa sadii eega tokkicha karaa sadii mul'ate argate isuma abbaa ta'e santu tokkichuma abbaa ta'e santu ilma ta'e jechuu jirta. Akkana moo kanaa miti? Waaqayyo abbaa Waaqayyo ilma. Musa dogongore mee koomentii barreessaa mi? Jechi kun amma jechi gaafiidhaan gaafate kun sirrii miti isa. Mee kiristaanonni barreessaa. Jecha kan hin dogongore karaa sadii natti mul'atee arge jedheeti isuma abbaa ta'e santu ilma ta'ee ta'a. Kana moo kana miti? Sammuu nama rabsuun maal barreessu? Ati warra koomentii kanatti aaree jira inni. Jechuun saanuma barreessu. Ayyeme dhiifama wajjin maaster sitti deebi'a. Ati wannaan tun haa dubbattu seenaan tun seenaaf kaidu haa dubbatu. Okay, galatoomaa yeroo gaarii qabaadha. Ayyaayyi kadhatu badii. Ayya seenaaf kan jiru sun dubbadhu. Akkas jechuun ani waa'ee bitta gaaffiin kun hin galle. Mee gaaffii keenya deebina gaafadhu mee.
Yesuus waaqayyoodha jettee amantaa? Sirra kaajaafi. Ilma waaqayyooti. Ilma waaqayyooti? Eeyyee. Waaqayyo ni dhalcha moo? Waaqayyo akkamitti dhalchaa? Ni uumaare? Ni uumuu jechuun kun kan foonii miti obboleessoo kan hafuuraati. Hafuuraan immoo inni dandeettii waan qabuuf ta'ee callaan gochuu danda'a. Maal malaayikaayyuu uumee jiraame? Yesuus illee ni uume jechuudha mitiire? Malaayikaayyuu haadhaaf abbaa malee uume. Kanaafuu ta'e yoo jedhe wanti inni ta'e jedhe suni inuma ta'a waan ta'eef akkasitti inni uumuu danda'a. Garuu immoo ilma waaqayyooti inni immoo haadha manaa yookaan irraa akka foonitti uuman san hin qabu. Ta'e jedhee Yesuus hin uume. Isaan qaama tokko hafuuraa waan ta'eef ta'e jedheeti illee uume natti fakkaata. Garuu waan akkasii no. Kanaafuu nuti ilma waaqayyooti jennaani kanu. Ta'e jedheeti waan uume illee natti fakkaata. Isuma san qabadhu jabeessi anas hin jedhe. Ta'e jedhee uume ka jedhu gama jedhu san sirriitti qabadhu jabeessiiti. Ta'e jedhee uume kanaas tanuma. Innummaa isuma malee haadha manaa qabaatee irraa kan uumee dhalche kan jedhamu sirrii miti inni immoo. Kanaafuu ni uume ta'e jedhee abbiin Yesuus hin uume jechuudha. Akkas. Kalaas ati musliima ta'uudhaaf amma parsentii 75 deemtee jirta. Nabiyyi Muhammad alayhi wasallam ergama rabbiiti jedhiiti. Nabi Muhammad illee akkuma jette kana jedhanii Quraan illee akkuma jette kana barsiisa. Achi boodaan salaata kan keessa salaati masjida deemi. Noomaatiif naagallaan immoo ani waaqa sobatti waaqeffachuun barbaadu naagallaan sirrii taanaan immoo noomaatiif. Yoo sirrii hin taane immoo yoo walitti hin galle. Ni turkii keettu si qabe natti fakkaata. Ne turkii kootu ni qabe. Amma jira sagaleen kee. Nagama dubbadhu mee. Wanni biraa maal si galadee kun barsiifni islaamaa bu'uurri isaa isuma kana kanas. Waa'ee Yesuusii wal qabate. Rabbiin ta'e jedheetiin uume, dandeettii isaatiin uume. Dubbii rabbiiti wanni jedhameef illee dubbii rabbiiti waan hin dhalateef, waan hin uumameef. Ilma jedhamee jira, jedhamee jira macaafa keessatti. Ilma jechuun akkuma malaayikaadhaan ilmaan waaqayyoo jedhamu macaafa keessatti. Addaamiin ilma waaqayyoo jedha, ilma waaqayyoo jedhama. Ammas ammoo namoota qajeeloodhaan ilma waaqayyoo jedhama macaafa. Ilma waaqayyoo jechuun waaqayyoo dhalchee jechuudha miti waaqayyootu uume jechuudha. Nama uume keessa ilma waaqayyoo kan jedhamu kan filatamutu jedhama. Waaqayyo wagguu waan tokko wanni kun ilma waaqayyooti wagguu jedhamu fakkeenyaaf afaan Oromoon wagguu dubbattu bar dhugaan ilma waaqaati jetti. Dhugaan ilma waaqaati jechuun namni ilma dhalchee jira rabbiin jechuudha miti. Rabbiin dhugaa jaalate jechuudha. Dhugaan ilma waaqaa jedhan. Saba Israa'el biratti illee ilma jechuun kuni bifa kanaan fayyadame malee sigaltee bifa kanaan fayyadame malee rabbiin ni dhalchaa jedhameen dubbatama. Rabbiin tokkichuma inni sun Yesuusin uumee jira. Hojii aangoo isaatti kennee jira. Isa shuumeetiin jira. Wantoota garaagaraa waan sila namni biraa hojjechuu dandeenye rabbiin itti kennee yeroo sanitti saba Israa'el jidduutti akka inni agarsiisuuf akka inni hojjetu godheetiin jira. Erga sen ammoo rabbiin akkasitti waan godhee jira. Kan musliimni waan itti aman. Inni waaqni tokkicha isa uume san. Reeli. Isi jemmee amma beektaa amantoon ani amantaa kiristaanaati garuu haa ta'u Yesuusi waaqaan jedhuun maal afaan guuttadde jechuun danda'u Yesuus ilma waaqayyooti ergamaa waaqayyottuu isa erge akka gara biyya lafaa jedhetti amana garuu immoo daandiin isaa Allah gara mootummaa waaqayyoo geessu hin jiru gochaa inni godhaa jedhe raawwatte fakkeenyaaf ati mucaa qabda yoo ta'e mucaan kee sun immoo itti gaafatamummaa mana keetii yoo itti kennite akkasuma mucaan sun itti gaafatamummaa mana keessaa raawwachuu danda'a. Kanaafiyyuu itti gaafatamummaa waaqayyoo itti kenne sana Yesuus raawwate waan ta'eef isa alatti immoo daandii mootummaa waaqayyoo dhaquun waan hin danda'amneefu isatti amanuun isaaf sagaduun hin danda'ama wanta jedhamu san macaafa qulqulluu keessa jira waan ta'eef akkasitti fudhadha malee nama Yesuus Kiristoos otoo inni ani ergamaa mucaa waaqayyooti ana waaqayyooti na ergee ofii isaatiiyyuu waaqayyo kadhata bar ofii isaatiiyyuu waaqayyo kadhata gaafa fannoo irratti fannifame sana eenyuun kadhate qaraanii irratti ba'ee waaqayyo kadhate waaqayyo na gargaaree wanta kana narra dabarsee jedhe inni ilma waaqayyoo ta'uusaa inni mirkaneessa namni immoo kiristaana ta'e immoo inni ilma waaqayyooti miti jechuun immoo safuu hin ta'u. Ilma waaqayyoo jechuun maa waa Yesuusin qofaan jedhame macaafa keessa inni uyyuu abbaa koof abbaa keessan jedha. Hiik maal jechuudha abbaa koof abbaa keessan waaqayyo koo jechuun waaqayyo keessan abbaa koof abbaa keessan maa jedha Yesuus. Waaqayyo sana isa wajjin qabna gaa.
Kanaafuu atii fi inni illee walqixa jechuudha Waaqayyoon qabachuu keessatti. Gaheen keenya tokko walqixa nu godhuu baatullee inni akkaataa inni itti Lakki gaheen keessan tokko hin jenne akka sii galuuf. Gaheen keessan tokko osoo hin taane abbaa koof abbaa keessan erga jedheeti asii fi Yesuus illee waluma qixa jechuudha abbaa ta'uu keessatti Waaqayyo abbaa isiniif ta'uu keessatti. Akkuma Yesuus ilma Waaqayyo jedhamu akka macaafaatti illee jedhamta jechuudha. Macaafa keessatti ilma Waaqayyo jechuun waan gaarii hojjetu jechuuma malee. Waan gaarii nama hojjeteen ilma Waaqayyo jedhama. Yesuus Kiristoos warroonni nagaa buusan haa gammadan isaan ilma Waaqayyoon jedhamu jedha. Yohaannis Maatewos 5 irratti warri nagaa buusan haa gammadan isaan ilma Waaqayyoon jedhamu jedha. Ilma Waaqayyo jechuun nama waan gaarii hojjetudha malee waan biraati miti macaafa keessatti. Taali garana deebina sanniisnee jechuudha. Garana yoo deebiteetiin jette waa'ee karaatti wal qabate karaan ka isaa malee ka biraa jiru jette. Yesuus Kiristoos